Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa akkas jedha. Dheekkamsi Waaqayyo malee jiraachuu fi jallina namoota hundumaa irratti Waaqarraa hin mul'ata. Kun lakkoofsa 18dha. Mee 17 ol deebi'ee dubbisa. Qajeelummaa Waaqayyo namaaf kennu amantiirra dhaabbata, gara amantiittis nama geessa. Kunis wangeela keessatti in mul'ata isheetu naa qabattu jechuudha. Akkuma caafamee jiru immoo namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa hin jiraata. Lakkoofsa 18. Dheekkamsi Waaqayyo malee jiraachuu fi jallina namoota hundumaa irratti Waaqarraa in mul'ata kan jedhu yeroo lama deddeebinee argaa jirra. Lakkoofsa 17 irraa wangeela keessatti mul'ata qajeelummaa Waaqayyo namaaf kennutudha. Lakkoofsa 18 irraa immoo dheekkamsa Waaqayyootu mul'ata jedha. Dheekkamsi Waaqayyo malee jiraachuuf jallina namoota hundumaa irratti Waaqarraa in mul'ata 17 irraa kana deddeebinee argina. Isaan jallina isaaniitiin dhugaa gadi nukkaamsu, waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniifis hubatamaadha. Kanas Waaqayyo ofii isaa isaanitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne, garuu humni isaa inni bara baraa, waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qaban. Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef galatas isaaf hin galchine. Garuu yaada isaaniitiin waa hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii ni duudaanis hin dukkaneeffame. Ogeessota utuma ofiin jedhanii gowwooman. Ulfina Waaqayyoo isa hin duune bifa nama sadu'uutti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensa miilla afuriitti, bifa warra lafarra munyuuqaniittis diddiiran kan jedhu jala nurra jiru. Kanaafis Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummaatti, walii isaanii gidduutti dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kenne. Jecha dabarsee isaan kenne jedhus yoo maarkirii qabattan jala murannaa jechuudha. Isaan dhugaa waa'ee Waaqayyoo sobatti diddiiraniiru. Waaqayyoon isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf sagadanii hojjetaniif Waaqayyo garuu bara baraan galateeffamaadha. Ameen jedhachumarraa. Sababii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Ammas yeroo lammaffaa dabarsee isaan kenne kan jedhu arganna. Dabarsee isaan kenneen tokko lakkoofsa 24 irra jira. Lakkoofsa 26 irratti ammas sababii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaanii karaa ittiin fedha fooniitiif dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennaminiitti diddiirratan. Warri dhiiraas akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartoota wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsanii beekaa karaarraa jallisuu isaaniitiin adaba dhagna isaanii akka ta'utti fudhataniiru. Isheettus yoo jedhamu gaariidha. Akkasuma immoo lakkoofsa 26 irraa in diddiirratan isa jedhu gararraattis in diddiiran kan jedhu argina. Lakkoofsa 22 irratti bifa warra munyuuqanitti diddiiran isa jedhu arganna. Ammas gassinne lakkoofsa 26 irraas karaa isa uumamaan isaaniif hin kennaminitti diddiirratan kan jedhu argina. Baay'ee irra deddeebii jechootaa jira waan ta'eef akkasiin caqastan barbaadeen. Warri dhiiraas akkasuma jedheetu fudhataniiru lakkoofsa 27 dhuma isaarraa. Isaan Waaqayyoon beekuu dubbii qajeelaatti waan hin lakkaa'iniif Waaqayyo immoo yaada jal'aadhaaf waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne. Waan namni hin hojjenne dabarsee isaan kenne kan jedhu yeroo meeqaffaa argaa irraa yeroo sadaffaa argaa irra. Tokko lakkoofsa meeqarraa argine? Lakkoofsa 24 irraa argine. Tokko lakkoofsa 26 irraa argine. Lakkoofsa 28 irraas garaagarummaa lakkoofsa lamaatiin argaa jirtuni. 24 irraa maal jedha? Kanaafis Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitiin xuraa'ummaatti walii isaanii gidduuttis dhagna isaanii salphisutti dabarsee isaan kenne. Lakkoofsa 24 irraa. Lakkoofsa 26 irraa sababii kanaaf Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Lakkoofsa 28 irraa immoo maal jedha? Isaan Waaqayyoon beekuu dubbii qajeelaatti waan hin lakkaa'iniif Waaqayyo immoo yaada jal'aadhaaf waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne. Yeroo sadaffaa dabarsee isaan kenne kan jedhu deebinee argachaa jirra. Isaan jallina, hammina, sassata, gadhummaa hundumaan guutamanii turan. Kanaanis guutamanii
inni naafuu, inni ejjuu, nama loluu, inni goyyoomsuu, warra kaaniif isa gadhee hin hawwuu, dhoksaa namaa mul'isuu, hin hamatuu, Waaqayyoon hin jibbuu, humnaan namarratti ka'uu, hin afuufamuu, of hin jajuu, hamaa lafaa fuudhanii bixxiluu, warra isaaniif hin abboomamanii, qalbii hin qabanii, waan dubbatan hin eeganii, jaalala of keessaa hin qabanii, ho'as hin qabanii. Akka abboommii Waaqayyootti warra kan akkasii godhaniif duunni akka isaaniif ta'u hin beeku. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaaniitii kan akkasii godhu. Kana gochuun isaanii duwwaa osoo hin ta'in warra kana godhaniin ba'eessa gootan hin jedhu jedha. Dubbisnee finnee jechuudha Waaqayyo nu gargaare. Lakkoofsa 17 amma dhuma boqonnaa tokkotti dubbisnee kana hunduma isaa samaraayizii goonee yeroo itti ilaallu ta'a jechuudha. Irra ganama kana baay'ee kan namatti toludha. Ergaan addana keessa jiru. Amma ammaatti maal ilaallee boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irraa qajeelummaa Waaqayyootu wangeela keessatti mul'ata kan jedhu laate. Qajeelummaa Waaqayyoo wangeela keessatti mul'ata. Qajeelummaan Waaqayyoo kun immoo maal jennaan? Kennaa tolaa Waaqayyo akkasumatti nama cubbamaadhaaf nama malleefiif declare godheedha. Illabse Waaqayyootu jennee gadda waa'ee mana murtii kaafnee waa'ee justification righteousness kaasnee torbanarraa bal'inaa ilaalleerraa isa keessa hin deddeebi'u. Amma gaa qajeelummaan Waaqayyoo kun billaa qara lamaan qarame fakkaataa jedheetu karaa lama ibsachuudha Phaawulos kutaa kana keessatti. Lakkoofsa 17 irraa qajeelummaan kun maal godhaa? Jireenya dhugaa laataa. Namni amantiidhaan qajeelaa ta'etu jireenya dhugaa jiraata. Qajeelummaan Waaqayyo namaaf kennu kun billaan isaa inni gara tokko isa jireenya laatudha. Billaan isaa inni gara biraa immoo lakkoofsa 18 irraati dheekkamsa Waaqayyoo sin baataa jedha. Lakkoofsa 18 kanarraa dheekkamsa Waaqayyoo sin baata. Warra kam irratti? Warra Waaqayyo malee jiraatan, warra jallina namoota hundumaa irratti jedha. Namoota hojii jallinaa hojjetan irratti immoo dheekkamsaan mul'ata kan jedhu arginaa jechuudha. Qajeelummaan Waaqayyoo jireenyaanis hin mul'ata, dheekkamsa Waaqayyoonis hin mul'ata. Namoota akka qajeelummaa kanaatti deddeebi'aniif jireenya laata. Tendensii ittiin jiraatan Waaqayyoof kan nama jiraachisuu danda'u practical life kan laatu, cubburraa fagaachuu kan laatu, amala Waaqayyoo kan laatu, qajeelummaan Waaqayyo namaaf kennu, eenyummaan Waaqayyoo gaafa sattamanan namaaf kennu kun jireenya laata. Jireenyaan mul'ata. Wangeela keessatti mul'ata yookaan karaa wangeelaa mul'ata jedha. In mul'ata jedha amma lakkoofsa 18 irraa. Dheekkamsaanis immoo in mul'ata kan jedhudha. Amma gaa Waaqayyo malee jiraachuu jallina kan jedhu kaafna. Waa'ee namoota Waaqayyoon hin beekne dubbata. Kutaa nama dubbisu hundumti isaa warra Waaqayyoo irraa fagaatan jentaayilsii warra jennu warra biyya lafaa keessa jiran. Addunyaa Waaqayyoo hin jirre keessa jiraachuun dhummi isaa maalinni kan jedhu irraa baranna barumsa keenya irraati jechuudha. Maal jedhaa? Namoonni kunii jedha namoonni qajeelummaan Waaqayyoo dheekkamsaan isaan irratti mul'atu kunii dhugaa gad ukkaamsu jedha. Dhugaa gad ukkaamsu suppress godhu. Dhugaan akka inni hin baaneefitu dhugaa gadi qabu jedha. Kun amala namoota biyya lafaati jedha. Dhugaan gadi qabamu kun dhugaa maaliiti? Dhugaa baay'eetu jira biyya lafaa keessa. Dhugaawwan jiran keessaa kutaan kun garuu waa'ee dhugaa tokko dubbata. Lakkoofsa 18 ilaalaa. Isaan jallina isaaniitiin dhugaa gadi ukkaamsu. Warri kam? Warri qajeelummaa Waaqayyoon argan. Warri qajeelummaan Waaqayyoo dheekkamsaan isaan irratti mul'atu jallina isaaniitiin dhugaa gadi ukkaamsu. Dhugaa waa'ee maalii? Dhugaa waa'ee Waaqayyoo yookaan waa'ee jiraachuu Waaqayyoo gadi ukkaamsu jedha. Maal jechuudha? Dhugaa waa'ee Waaqayyoo gadi ukkaamsu jechuun waa'ee Waaqayyoof beekuun kan namaaf danda'amu isaaniif hubatamaadha jedha. Dhugaan biyya lafaa keessatti suppressed ta'ee gadi ukkaamame dhugaa maaliiti jennee dhugaa waa'ee jiraachuu Waaqayyooti. Waaqayyoo jira. Dhugaan jedhu dhala namaa hundumaa keessa jira. Inni ilaalla gaafa boqonnaa kana amma lakkoofsa 23tti gaafa dubbisnu waa'ee kanaa dubbata waan ta'eef. Dhala namaa hundumaa keessa dhugaan tokko jira. Faranjii haa ta'u, Habashaa haa ta'u, xinnaa haa ta'u, guddaa haa ta'u, uumamumaan Waaqayyo jira kan jedhu sammuu nama hundumaa keessa jira. Namoonni Waaqayyoon jiru jedhan biyya lafaa kanarra baay'eedha. Biliyeenaan lakkaa'amu. Namoonni warri kaan immoo waan gurguddaa sadii dubbata waan ta'eef yeroo bira ga'u isiniin ibsaa. Dhugaa isaan gadi qaban garuu dhugaa jiraachuu Waaqayyooti jedha. Waa'ee Waaqayyoo beekuun kan namaaf danda'amu isaaniif hubatamaadha. Kanas Waaqayyoo ofii isaa isaanitti hubachiiseera jedha. Bifi isaa ijaan hin argamne. Bifi eenyu? Bifi Waaqayyoo ijaan hin argamne. Waaqayyoo fiizikaalii hin mul'atu.
Garuu humni isaa inni biyya inni barabaraa waaqummaa isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabe waan inni uume hundumaa irratti qalbifatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qaban. Waa'ee inni dubbataa jira, waa'ee warra waaqayyoon hin qabne dubbataa jira. Amma namoonni waaqayyoon hin jiru jedhanii beekaa dhugaa gad ukkaamsu malee dhala namaa keessa waaqayyo jira kan jedhu musliima ta'ee dhalatu, ortodoksii ta'ee dhalatu, eetistii ta'ee dhalatu. Eetistii jechuun warra waaqayyo hin jiruudhaan jechuudha. Teizim jedhamee iddoo lamatti garuu teizim jechuun waaqayyo jira warra jedhan. Fakkeenyaaf Afrikaa keessa iddoo baay'een teizimiitti amanuu waaqayyo jira, waaqayyo isa jiru adda baafachuu adda bahan malee. Eetizimii kan jennu immoo waaqayyo hin jiru, bakka waaqi namadha. Biyyi lafaa kun fakkeenyaaf saayinsii mana barumsaatti barannu keessaa tokko maa inni eetizimiinis teizimiinis amantaadha. Fakkeenyaaf saayinsiin waaqayyo jira jedhu hin jiru. Saayinsii waa'ee waaqayyoo hin qoratu. Waaqayyo jira kan jedhus amantaadha, waaqayyo hin jiru kan jedhus amantaadha. Amma seexanni mana barumsaa keessatti waa'ee amantaa mana barumsaa keessa hin galchinu. Kanaaf iyyuu macaafi qulqulluun akka koorsii tokkotti kanaan dura kennamaa ture mana barumsaa keessaa aba'uu yerootti jedhamee dha nama keessa jirru kun. Macaafni qulqulluun mana barumsaa keessatti hin barsiifamu kan jedhuuf maaltu akka evidensiitti dhiyaate waa'een waaqayyo waa'een amantaa mana barumsaa keessatti hin kennamini. Manni barumsaa waa'ee akaadaamiiti, waa'ee saayinsiiti jedhan. Garuu harka kan biraatiin immoo maal galchanii waaqayyo hin jiru kan jedhu amantaa akkasii immoo galchaniiru. Maaliif jennaan Big Bang Theory'dhaan biyyi lafaa kun kan inni uumame waaqayyoon miti. Guyyaa tokko akka diingataa humni wayii akkas ta'ee lafa uumame namni jaldeessa irraa tirannaa waggoota hedduu booddee dhufee kun hundumtuu amantiidha. Kun hundumtuu amantiidha. Amantii isaatu garuu amantii waaqayyoon jiru jedhudha. Seexanni mana barumsaa akaadaamii keessatti amma maal galchee waaqayyo jira isa jedhuuni amantaadha waan ta'eef mana barumsaa keessatti hin barbaachisu. Waaqayyo hin jiru inni jedhu garuu amantaa miti, mana barumsaa keessatti hin barbaachisa. Lafti akkasitti uumame, namni akkasitti uumame kan jedhu waan dhugaa waaqayyoo faallessu mana barumsaa keessatti yerootti barsiifamaa jirudha. Kaarikulamii yerootti bocamee jirudha. Kan hundumaa duuba maal ta'u yoo seexana jira. Maaliif? Seexanni siistemii biyya lafaa kanaa kan to'atudha. Biyya lafaa jechuun akaadaamikii ishee, siyaasa ishee, dinagdee ishee jennee akkuma torban darbe ilaalaa turre mana barumsaa keessatti illee ijoolleen keenya sammuu waaqayyo jira, waaqayyo uumaadha jedhuun akka isaan hin guddannee fi seexanni karaa nuun hin beekne hojjechaa jira saayinsii fakkeessee. Dhala namaa hundumaa keessa garuu waan tokko jira. Inni immoo maal inni jennaan waaqayyo karaa uumamaa of mul'iseera. Inni kun general revelation jedhama. Revelation gurguddaa lama jira. Mul'ata waliigalaa fi mul'ata murtaa'aa yookaan general revelation and specific revelation jedhamee isa qoodamu jechuudha. General revelation maal inni uumama kana laallee edal kan ture amma immoo deebi'ee ganama ta'ee maaltu kana godhe humni kana hoogganaa yeroo tokko akka jiru sammuun nama hundumaayyuu beekaa jechuudha. Andur xinnoon ture amma immoo nan guddate, hojjaan koon guddate, qaamni koon guddate, wantoonni beekumsi koon guddate. Maaltu kana godhe? Qaamni hin mul'anne ijaan kan hin argamne garuu hojiin isaa kan argamu. Iddoo kanarraa maal jedha? Bifi isaa ijaan hin argamne eenyu? Waaqayyo. Garuu hojiin isaa mul'ataadha. Ala kana guutee jira. Qilleensa laaltanii, ganna laaltanii, bona laaltanii, isa wal jijjiiru kan hundumaa laaltanii jiraachuu waaqayyo baruu hin danda'ama. Kun general revelation isa jedhamudha. Kanaaf iyyuu waan itti qabatan hin qaban warri waaqayyo hin jiru. Nuuna waaqayyoon hin beeknu. Nuufoon immoo wangeela nu lallabe hin jiru. Saayinsiin jedhu hojjetu. Nuunoo namni dhufee Yesuus fayyisaadha nuun hin jenne kan jedhu hojjetu hundumtuu firdiitti dhiyaata. Wangeela lallabamu, adiisu, waldaan biyya keenyatti hin banamne, namni nu barsiise hin jiru jechuun hin danda'amu. Waaqayyo naachuraalii ofiisaa mul'iseera. Uumamaan ofiisaa mul'iseera. Namni tokko gaafuma dhalatu akkamitti ija boqqolloo tokko lafa keessa buusee boqqolloo ija dhibba baay'ee akkamitti argachuu danda'a namni? Akkamittitu dhiirri tokko dubarri tokko wal bira ga'anii waan tokko iyyuu wanta addaa tokko otoo hin godhamin, wanta addaa tokko otoo hin bocamin dhangala'aa duwwaan nama ta'ee garaa dubartii keessaa akkamitti ba'ee mucaan sun immoo guddachuu danda'a. Kana yaaduu kan danda'u illiina akkasii wajjin dhala namaa uume waaqayyoo. Hojiin waaqayyoo mul'ataadha yoo waaqayyoon argamu iyyuu ta'e. Kanaaf iyyuu waan itti qabatan hin qaban. They have no excuse. Lakkoofsa 20 Kanaafis waan itti qabatan hin qaban. Akkas jechuun maal jechuudha? Ani waaqayyoon namni natti hime hin jiru jechuudhaaf waan itti qabatan tokko iyyuu hin qaban. Waaqayyo general revelationiidhaan ofiisaa mul'iseera kan jedhudha.
faarfannaa boqonnaa 19 faarfannaa boqonnaa 19 irraa kutaa hundumti keessan beektan waa'ee kanaa nu ibsa waan ta'eef nan dubbisa. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru. Wanti bantii Waaqaa jalaa mul'atus hojii harka isaa in labsa. Guyyaan guyyaa sattaanutti kana dabarsa. Halkan sattaanutti waa'ee kanaa beeksisa. Isa kanaaf jechi dubbiinis hin jiru. Jechi hin jiru, dubbiin hin jiru. Sagaleen isaaniis hin dhaga'amu yeroo isaan walitti dabarsan jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee wanti isaan dabarsan guutummaa biyya lafaatti ba'e. Wanti isaan himanis andaara lafaa ga'e. Gooftichi achi bantii Waaqaa keessatti biiftuudhaaf godoo dhaabe. Isheen akka dhirsa misirroo diinqa isaatii ba'utti baati. Akka nama jagnaatti adeemsa ishee raawwachuutti hin gammaddi. Andaara bantii Waaqaa isa gara tokkootii baatee naannoftee andaara isa gara kaaniitti lixxi. Ifa ishee isa gubaa duraa kan dhokatu hin jiru. Amma lakkoofsa 6tti uumama harka Waaqayyoo iyyuu ulfina Waaqayyoo dubbatu. Jiraachuu Waaqayyoo konfeesii godhu. Adaraa Waaqayyoo gaarii waldaanaa dafaa qottaa. Irrabbashinaa uummata yeroo isaan baratan dhuguma isiniin jedhan. Yookaan qaddamaa qottaa yookiin edda nuun finnee qottaa. Ituma barumsaa ta'e namni sa'aatii 2tti fiigaa dhufaa. Ani hin beekon maaliif akka namni mataa jabaatu. Daddafaa ta'a gaantiraatiin isuma yommuu dhuftanii akka mushurraa baadiyyaa godhatanii dafaa takkitaa ta'a. Warri kun kwaarii kooti waan ta'eef turuutti yoo eeggame rakkina hin qabu. Warra kaaniif of hin eeggadhaaf. Nooraa ogeessi isin eebbisu waan tokko dhaabbachuun barbaachisu ta'a eebbifama. Okay. Itti fufna yaada keessan hatameera waan ta'eef amma gara macaafa faarfannaa boqonnaa 19tti deebina. Bantiiwwan Waaqaa ulfina Waaqayyoo himaa jiru. Wanti bantii Waaqaa jalaa mul'atu hundumtuu hojii harka isaatii labsa. Jiraachuu Waaqayyoo labsa. Amma Roomee boqonnaa 1 irraati waan itti qabatan hin qabanii warri Waaqayyoon hin amanne kan inni jedhuu fi wantuma hundumtuu jiraachuu Waaqayyoo mirkaneessa. Guyyaan halkanitti guyyaatti jiraachuu Waaqayyoo dabarsa waan ta'eef waan itti qabatan hin qabanidha. Kun amala warra biyya lafaa keessaa tokkodha. Tokkoffaan maal ilaalle waa'ee Waaqayyootiif beekuun waan irra jiru hundumaa beekuu danda'u turan waan itti qabatan hin qaban sababni isaa Waaqayyo uumamaan ofiisaa mul'iseera kan jedhu qabxii tokkodha. Achii booddee lakkoofsa 21 irraa ka'ee akka jedha. Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef galatas isaaf hin galchine. Garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an sammuun isaanii duudaanis hin dukkaneeffamee jedha. Lakkoofsa 21 irraa immoo. Amma immoo dura maal jechaa turan? Waaqayyoon jiru jechaa turan. Waaqayyoo karaa uumamaa ofii koo mul'iseera gaafa jedhu immoo okay Waaqayyo jira garuu isa Waaqayyo jiru beeku garuu akka Waaqayyootti immoo ulfina hin laataniif galatas hin laataniif turan. Jiraachuu Waaqayyoo beeku biyya lafaa kana ilaaltan baay'ee ala kana gabbaatanii warra hatan, warra ejjan, warra gubboo laatan, warra soban, warra nama ajjeesan yoo fudhattan keessumatti Itoophiyaan jiraachuu Waaqayyoo beenna jalqabaa kaasee. Qomoon keenya maaliyyuu haa ta'u jiraachuu Waaqayyoo beekna akka biyya kanaatti tiraadishiniin keenya akkasidha. Garuu rakkinni guddaan maal inni jiraachuu Waaqayyoo beeku akka Waaqayyootti garuu maal hin godhan ulfina isaaf hin laatan. Galatas isaaf hin laatan. Waaqayyo jira garuu gara jireenya kootiitti fiduu hin barbaadu. Waaqayyo jira garuu ani isaaf sagaduu hin barbaadu, isa waaqeffachuu hin barbaadu. Kanaaf Waaqayyo akka jiru beeku isaaf garuu ulfina laachuu hin barbaadan. Kun rakkina warra biyya lafaa keessaa tokkotti. Keessumatti akka biyya Itoophiyaatti jechuudha. Jiraachuu Waaqayyoo beennaa waggaatti yeroo tokko lama gaafa ayyaanaa waldaa kan naqan namoota baay'eetu jiru. Yookiin immoo gaafa waan tokko isaanii godhu Waaqayyoo na galatu, Waaqayyoo kana naa godhe darbanii kan jedhan jiru. Garuu ulfina Waaqayyoof ta'u guyyaatti jireenya isaanii ulfina Waaqayyoof dedikeetii gochuu hin danda'anii, Waaqayyoon galateeffachuu hin danda'anii, Waaqayyoo wajjin jiraachuu hin barbaadan. Jiraachuu Waaqayyoo garuu beeku. Rakkinni isaanii lammaffaan kanadha jechuudha. 22 irraa maal jedhaa? Ogeessota otuma ofiin jedhanii goyyooman ulfina Waaqayyoo san duune bifa nama sadu'uutti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensa miilla afuriitti, bifa warra lafarra munyuuqanittis diddiiran. Lakkoofsa 23 irraa. Rakkinni isaanii sadaffaan immoo maal jedhaa? Waaqayyoon jijjiiruu. Waa'ee isa kanaa xuruutti dubbachuun barbaadu. Jechi diddiiran jedhu gara gajjallaattis sila isinitti agarsiiseera lakkoofsa 26 irraa. Hin diddiiran kan jedhu lakkoofsa 23 fi lakkoofsa 26 irraa jala muranneerra waan ta'eef.
Rakkoon warra biyya lafaa inni sadaffaan inni tokkoffaan maal jenne waan itti qabatan hin qabanii jiraachuu Waaqayyoo karaa uumamaa mul'ateera. Garuu utuma akka Waaqayyo jiru sammuu isaaniitti himuu amanuu hin barbaanne, beekuu hin barbaanne. Inni lammataa immoo jiraachuu Waaqayyoo beeku garuu ulfina laachuuf hin barbaanne. Gara jireenya isaaniitti Waaqayyoon afeeruu hin barbaanne. Inni sadaffaaf inni guddaan nu warra waldaa kiristaanaa keessa jiru yoo tuttuqu immoo Waaqayyoon gedderuu isa jedhudha. Waaqayyoon ulfina Waaqayyo sanduune bifa nama saduutti gedderan. Kana gaafa barreessu Phaawulos biyya garaa garaa irra deemee gaafa wangeela lallabu biyya kaanitti fakkii namaa dhaabaniitu Waaqayyo keenya kana jedhu, biyya kaanitti immoo fakkii simbirrootaa dhaabanii Waaqayyo keenya kana jedhu, biyya biraatti immoo bineensa miilla afur qabu dhaabaniitu jabbii ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a. Waaqayyo keenya akka ijoolleen Israa'el gaaf tokko Arooniin jabbii hojjechiifatanii kana biyya Gibxiidhaa nu baasa jedhanii bineensa miilla afur qabu dhaabanii kanatu Waaqayyo keenya kan jedhan jiru. Iddoo biraatti immoo bineensa munyuuqan bofafaa maalfaa fakkii kaafatanii kanatu Waaqayyo keenya kan jedhan jiru. Bifa Waaqayyo sanduunee waaqa tolfamaatti gedderataniitu Waaqayyo jira garuu Waaqayyo keenya kanadhanii Waaqayyoon jijjiiranii. Kanaafitu dheekkamsi Waaqayyo isaan irratti boba'a warra qajeelummaa Waaqayyoon arganne. Qajeelummaa Waaqayyo harka lama qaba. Warra mananiif jireenya laata, warra naman irratti immoo dheekkamsa isaa boba'a. Lakkoofsa 18 irraa kana dubbata jechuudha. Waaqayyoon jijjiiruun ni jedhu unumaan illee yeroo tokko tokko iddootti nu ilaallatu qaba. Fakkeenyaaf waldaa kiristaanaa keessa namoonni baay'een yoo waldaa kana illee ta'uu baate waldaa kana keessa sin dhibachuu miti garuu baay'een namaa maaliif waldaa dhufaa jettanii gaafa ilaaltan Waaqayyoof ulfina laachuufi. Waaqayyoon akka inni jirutu beekanii garuu waaqummaa isaa ulfina laanne isa sin galateeffannee kan jedhudha. Waaqayyoon galateeffachuudhaaf Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf immoo gaabbii jireenya isaanii keessaa guuttachuuf inni jedhu waan keessa keenya akka nuun marammarru nu godhuudha. Dhugaa tokko tokkoon keenya yoo akka of ilaallu nu godhuudha. Ani amma gaafa narra waldaa dhufe guyyaadhumarraa kana gaafa waldaa dhufe maa inni piraayoritiin koo? Piraayoritiin koo dhuguma Waaqayyoon dhaqee waaqeffadhaa, Waaqayyoof ulfina laadhaa. Sababi isaa immoo Waaqayyoodha. Yoo naa gochuu baates Waaqayyoodha. Isa jedhuuf immoo wanta ta'etu waaqa tolfamaatti taanaanan fedha ofii kootiin mo'amee harka Waaqayyoon waan biyya lafaa kanaa cabbaxuudhaaf, waan biyya lafaa kanaa argachuudhaafan gara tokkummaa qulqullootaa illee dhufanni jedhu waan tokko tokkoon keenya of gaafachuu qabnu. Gaaffii garaa garaa dhimma kan keenyaa, dhimma mana keenyaa, waa'ee hojii argachuu keenyaa, waa'ee buddeen gaarii nyaachuu keenyaa, waa'ee haala mijataa keessa jiraachuu keenyaati moo wanti waldaa nu fide? Moo ulfina Waaqayyoo fida? Dhaqeen qulqulloota isaa wajjin kufee Waaqayyoof sagadaa, dhaqee fuula isaa duratti isa galateeffadhaa, ani fayyeera, ani jireenya argadheera jenneeti moo baay'ee keenya kan dhufnu? Moo waan ta'etu waaqa tolfamaa nutti taanaan waaqa tolfamaa keenya sanaaf karaa ittiin waan barbaannu argachuu dandeenyu harka Waaqayyootiin saammachuudhaaf waldaa kiristaanaa dhufnaan ni jedhu nuun illee nu tuttuqa. Garuu waan tokkoon isinitti himaa. Amma Roomeen boqonnaan tokko waa'ee mooraaliitii dubbata. Kana booddees lakkoofsa 24 booddee kan jiru wajjiniin qayyabachaa deemnaan ruma. Keessumatti waa'ee homoseksuwaaliitii boqonnaa tokko irratti yeroo jalqabaaf Baaybilii kakuu haaraa keessaa waa'ee homoseksuwaaliitii kan kaase boqonnaa kanadha. Dhiiraaf dhiirri wal bira ga'uu, dubaraaf dubarri wal bira ga'uu, immoraaliitii gadhee, xuraa'ummaa gadhee, abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti, dargaggoota gidduutti halalummaa gadheen karaan ittiin dhufaa deeme jalqabbiin isaa maaliin isa jedhuu fi inni jalqabaa kutaa kana keessaa argannu waaqa waaqeffatan irratti dogoggoruudha. Namni waan waaqeffatu irratti dogoggoreennaan jireenya jiraatu irratti dogoggoruu dhiisuu hin danda'u. Kan isin dhibu jireenya xuraa'aa jiraachuun outputii, rizaaltii waaqa nuun waaqeffannuuti. Amma gara gajjallaatti maal jedha gaafa laaltanii waan namni hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne Waaqayyoodha. Waan namni hojjenne sun maa inni dhiiraaf dhiirri wal bira ga'uu, dubartiif dubartiin wal bira ga'uu, xuraa'ummaa namni hojjechuu hin dandeenye jedha Phaawulos gaafa dubbachuun isaatti ulfaatu jechuudha. Kana keessa kan nama buusu maal yoo jettanii horii waaqeffachuutu horii nama godha. Lakkoofsa 23 irraa maal jedha? Waaqa isaanii maalitti gedderan jedha? Simbirrootti gedderaniidha. Bofatti gedderaniidha. Uumamatti gedderaniidha. Kanarraa kan kee Waaqayyo waan tokko godheedha. Namni amalli isaa eenyuun fakkaata yoo jettan nama waaqeffatu fakkaata nama. Amalli isaa, jireenyi isaa namni maal fakkaata? Gara kamitti guddataa jira yoo jettan
namni qaama waaqeffatu fakkaata. Maaliif yoo jenne qaamni nu waaqeffannu qaama akka isaa ta'uu barbaannu nu gararraa ta'uu isaa kan amannu perfektii dhannee kan yaadnudha waan ta'eef namni bofa waaqeffatu gara bofaatti guddata. Amalli isaa gara bofaatti guddata. Jireenyi isaa gara bofaatti guddata. Warri nuun boqonnaa kana keessatti ilaallu waan namni hojjenne waan horiin hojjetu jedhe Phaawulos. Maaliif jennaan waaqa isaaniitu horiidha waan ta'eef. Waaqa isaaniitu horiidha waan ta'eef. Har'allee jireenya keenya keessatti waggaa 5 booddee maal taana yoo jettan, waggaa 10 booddee maaliin ta'a yoo jettan, nama amma waaqeffachaa jirtan taatu, qaama amma waaqeffachaa jirtan taatu, gara isaatti guddatu. Horiidha yoo ta'e kan isin waaqeffattan jaalala horiidhaan qabamtu ajjeesuu irraa duuban deebitanii, sobuu irraa duuban deebitanii, hattanii argachuu irraa duuban deebitanii, waliin dha'uu irraa duuban deebitan. Maaliif jennaan horiitu waaqa keessan ta'ee jira waan ta'eef. Yoo namatu waaqa nurratti ta'e yoo ta'e waaqayyoon fakkaannatu hin taane qaamuma hordofnu sana fakkaanna. Warri boqonnaa kanarraa bifa waaqayyo san duunee bifa simbirrootaatti geddaranii kana waaqi keenyadhanii simbirroo waaqeffatan. Kanaaf jireenya simbirroo jiraatu. Kana waaqi keenyadhaniitu horii waaqeffatan. Bineensa miila 4 qabu saawwa waaqeffatan. Kanaaf jireenya horii jiraatu. Akka horiitti wal bira ga'u, akka horiitti nyaatu, akka horiitti dhugu, akka horiitti jiraatu. Namni maallaan jedhaan beekanii waaqi maallaan jedhaan beekan jireenya gadhiisii jiraatu. Maaliif jennaan waaqa isaaniitu horiidha waan ta'eef namni gara waan waaqeffatuutti guddata. Namni waan waaqeffatu fakkaata. Namni waan waaqeffatu gara sanatti jireenya isaa sheeppi gochaa deema waan ta'eef kan jedhu argina. Bifa nama sadi'uutti, bifa simbirrootti, bifa bineensa miila 4tti, bifa warra lafarra munyuuqaniittis waaqayyoon diddiiran. Waaqa kan biraa waaqayyo biratti qabaatan. Kanaaf jireenyi isaanii jireenya horii ta'ee kan jedhudha. Har'a garuu bareechee yeroo fudhadhee irratti dubbachuu kanan barbaadu yeroo 3 kutaa kana keessatti sila jala muradhaa kanan isiniin jedhee jecha 3 arganna. Dabarsee isaan kenne, dabarsee isaan kenne, dabarsee isaan kenne kan jedhu arganna. Lakkoofsa 24 irraa akka jedha. Kanaafis jedha kamiif sababa isaan waaqayyoon isan duune bifa waan duutti bifa horiitti jijjiirrataniif. Kanaaf waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitti xuraa'ummaatti walii isaanii gidduutti dhagna isaanii salphisuuttis dabarsee isaan kenne kan jedhu argina. Dabarfamanii kennamu. Lakkoofsa 26 irraa sababii kanaaf jedhama sirra deebi'ee waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Dubartoonni isaanii karaa ittiin fedha fooniitiif dhiiraa wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii gara isa uumamaan isaaniif hin kennaminitti diddiirratan. Lakkoofsa 28 irraa immoo isaan waaqayyoon beekuu dubbii qajeelaatti waan hin lakkaa'iniif waaqayyo immoo yaada jallaaf waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne. Iddoo sadanuutti iyyuu jecha wal fakkaataa fayyadame Phaawulos. Dabarsee isaan kenne, dabarsee isaan kenne, dabarsee isaan kenne. Eenyutu? Waaqayyotu. Maalitti dabarsee isaan kenne? Isa jalqabaa kajeellaa nama salphisutti jedha. Kajeellaa garaa isaaniitti jedha. Inni lammataa kajeellaa nama salphisutti jedha. Inni sadaffaa waan namni hin hojjenne hojjechuutti dabarsee isaan kenne. Waaqayyotu kan jedhudha. Obboloota koo amala waaqayyoo keessaa inni baay'ee guddaan nuun har'a hubannu ni barbaadu. Waaqayyoo waan namni kajeelutti dabarsee nama kenna waaqayyo. Kun dhugaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo baay'eetti arginu. Waaqayyoo waan garaan keenya yeroo hundumaa kajeelutti, waan nun yeroo hundumaa hawwinuttitu dabarsee nu laata waaqayyo yeroo tokko tokko. Kana seenaa saba Israa'el irraa macaafa faarfannaa boqonnaa 78tti deebinee akka waliin qayyabannu nan barbaada. Lakkoofsa 12 irraa kaasnee gad dubbifanna. Waaqayyo saba Israa'eliin kajeellaa garaa isaaniitti dabarsee isaan kenne waaqayyo. Lakkoofsa 12 irraa kaasee akka jedha. Biyya Gibxiitti bakkee Zo'aanitti fuula abboota isaanii duratti waaqayyo hojii dinqisiisaa hin hojjete. Inni galaana gargariree gidduu isaan dabarsee bishaanis akka tuullaatti akka dhaabatu godhee dinqii waaqayyo hojjete kana ilaalaa. Harka Gibxii keessaa iyyuu dinqiidhaan isaan baase. Fara'ooniin rukutee, fattee mana guutee, bishaan dhiigatti geddaree, dha'icha gurguddaa 10 rukutee, hangafa kan ta'e hundumaa rukutee, dinqii guddaa hojjetee Gibxii isaan baase. Ergasii booddee immoo maal godhe? Galaana gargariree akka keenyanitti dhaabeetu isaan dabarse. Guyyaa duumessaan halkan guutuu immoo ibsaa ibiddaatiin isaan geggeesse. Guyyaa utubaa duumessaatiin akka aduun isaan hin gubne godhe, halkan immoo utubaa ibiddaatiin, ibsaa ibiddaatiin dura isaanii bu'ee isaan geggeesse jedha. Inni lafa onaa keessatti kattaa dhoose.
bishaan baay'ee akka galaanaa kenneefi isaan obaase. Erga galaana diimaa ce'anii boqonnaa 15 boqonnaa 16 immoo hin dheebonne jennaan kattaa rukutee Museen bishaanni keessaa ba'e horiin dhugee quufee namni hin quufee dinqii bareechee barreessa. Asaaf kutaa kana gaafa barreessu jalqabaa kaasee dinqii Waaqayyo Israa'eliif hojjete barreessa. Gibxii dinqiidhaan baase, ergasii booddee galaana gargar hire, ergasii booddee immoo bishaan dhagaa keessaa baasee isaan obaase. Ndaa'uma akka kamitti akka galaanaattidha. Bishaan coree wayii miti. Bishaan burqituu wayii miti. Akka galaanaatti dhooseetu isaan obaasee jedha. Kattaa keessaa bishaan yaase. Akka lagaatti isa keessaa akka lola'u godheedha. Akka lagaa godheedha. Isaan garuu ittumaa dabalanii isa yakkan. Lafa onaattis abbaa guddicha irratti hin ka'an. Nyaata dharra'an sana fidi jechuu isaaniitiin. Jecha dharra'an jettu kan akkas jala murattan nan barbaada. Nyaata dharra'an sana fidi jechuu isaaniitiin Waaqayyoon garaa isaaniitti qoran. Kan isin dhibu isaan Waaqayyo irratti hin dubbatan. Waaqayyo lafa duwwaatti maaddii dhiyeessuu danda'aare. Eeyyee inni akka bishaan keessaa fotta'utti kattaa rukuteera. Lagoonni bishaan keessa yaa'anis argamaniiru. Amma immoo inni buddeen kennuu hin danda'aare. Saba isaatiifis foon in argaafiire jedhan. Kan isin dhibu jarri kun beela'anii miti. Maal gochuuf jedha kutaan kun? Waaqayyoon qoruu barbaadan. Waaqayyoon teesti goonee ilaalleerraa kattaa keessaa bishaan yaaseera hoomaan jedhu. Waaqayyo hoomaan jedhu. Mee biddeen immoo laataadha. Foon immoo laataadha. Waaqayyo kan jedhu maal godhan jedha? Waaqayyoon qoruudhaafitu Waaqayyoon gaafatan. Hin beela'anii kan jiru argitan kan isin dhibu. Waaqayyoon maal gochuuf qoruudhaaf? Inni bishaan baase hin danda'a laata? Foon immoo waaqarraa buusu. Kottaa mee qorreedhaan laa humna isaa ga'umsi isaa badaadhaa laa. Waaqi isaan qoraa jiran kun eenyudha? Waaqa kaleessa bishaan diimaa jechuun galaana baay'ee guddaa kiiloomeetira hedduu gadi fagaatu akka keenyanitti dhaabe. Waaqa dinqii gurguddaa dha'icha gurguddaa 10 Gibxii isaan baase. Waaqa fuula isaanii duratti dhagaa keessaa bishaan baasetu hammayyuu humna isaatti namanne hin danda'a laa. Amma immoo foon immoo nuu laachuu hin danda'a laa jedhaniitu Waaqayyoon maal godhan? Hin qoranii jedhe. Lakkoofsa 19:20. Kanaafis Waaqayyo kana dhaga'ee kan isin guyyaa dammiti walitti dubbataniidha kutaa kanarraa. Kanaafis Waaqayyo kana dhaga'ee dheekkamsi isaa hin boba'e. Ibiddi Yaaqoobitti qabate, aariinsaas Israa'el irratti hin jabaate. Isaan Waaqayyotti hin amanne. Maaliif humna isaa shakkaa jiru ammayyuu? Kana godheera, kana immoo hin danda'a laa Waaqayyo. Kana hojjeteera, humni isaa ishee kanallee hin danda'a laata jechaa jiru. Waaqayyoon maal hin goone? Hin amanne isaan Waaqayyoon. Gargaarsa isaas hin amanne. Lakkoofsa 22 utuma ta'uyyuu inni ol gararraadhaa duumessoota ajajee balbaloota Waaqaas hin bane. Yeroo kana godhu Waaqayyoo baay'ee gammadee jira jedha. Maal godheera? Aaree jira. Aariinsaa maal ta'ee jira? Hin boba'e. Israa'el irratti, Yaaqoob irratti aariinsaa hin boba'ee jedha. Waaqayyo aareetu jiru garuu maal godhe? Utuma kun ta'ee jiruyyuu saba kootii Gibxiidhaan baasee hin gatu, aguungumu, irree gosa wallaalu, naa shakkus naa amamusi akka gara bal'ina kootti, akka waaqummaa koottan saba koo ammas yaadadha jedhee utuma ta'ee jiruyyuu, utuma isaan isa qoraniyyuu, utuma isaan isa shakkaniyyuu. Lakkoofsa 23 utuma ta'uyyuu inni ol gararraadhaa duumessoota ajaje, balbaloota Waaqaas hin bane, maannaa akka nyaataniif gad isaanii roobse, midhaan Waaqarraas isaaniif hin kenne. Inni nyaata isaan quufsu isaaniif hin erge, namni buddeen ergamoota Waaqarraa nyaate. Inni qilleensi ba'a biiftuu Waaqa keessaa kan qilleensa godhe, humna isaatiinis qilleensa gara mirgaa gadi baase. Inni foon akka biyyoo lafa tirfiidha jechuudha. Inni foon akka biyyoo lafa, simbirrootas akka cirracha galaanaa isaan irratti gadi roobse Waaqayyo. Isaan kun safara isaanii keessatti tumanaan bahe, tubaa hin fagaatin, tun dafqin safaruma isaanii keessatti naannoo lafa buufata isaaniittis akka bu'an hin godhe. Hin joorinaa. Foon nan laadhaa, maannaa nan laadhaa, buddeen Waaqarraa nan roobsa, laga gaman dhaxxanii safara keessanii argattu, lafa isin jirtanitti nan roobsa jedhee Waaqayyo maal gochaa? Aaraa. Maal gochaa? Isaanitti gaddaa. Dheekkamsa isaan irratti boba'aa. Aaraa Waaqayyo maal laate jedha? Foon laate Waaqayyo. Aaraa maal laate? Maannaa laate Waaqayyo. Eenyuuf? Saba isaaf. Safara isaanii keessatti naannoo lafa buufata isaaniittis akka bu'an godhe. Inni wanta isaan dharra'an waan isaaniif kenneef isaanis nyaatanii ba'eessa godhanii hin quufan. Lakkoofsa 29 Waaqayyo maal gochaa jira? Aaraa jira, boba'aa jira jedha Baay'iliin.
aarii isaatiin foon isaan dharraan kenneef. Isaan immoo maal godhan? In nyaatanii bayeessa godhanii quufan. Tu Waaqayyo aaruu quufan. Garuu sassati isaanii utuu irraan gadin nyaatichi ammayyuu afaan isaanii keessa utuu jiru alanfataniitu isaan hin liqimsin. Dheekkamsi Waaqayyoo isaan irratti ka'ee isaan keessaa warra jajjaboo in ajjeese. Israa'el keessaas dargaggoota in kukuffisee jedha. Waaqayyoo Waaqa dharraa garaa namaatti dabarsee nama kennuudha. Waaqayyoo waan isin baay'ee gumjaatan, waan isin baay'ee kadhattan, waan isin baay'ee barbaaddan yoo kun naa ta'e malee akeeka kee miti yoo ta'e iyyuu naa godhi malee jettanii waan isin isa rakkiftan Waaqa dheekkamsa isaa wajjin isinii laatudha Waaqayyo. Dheekkamaa Waaqa nama eebbisuu danda'udha Waaqayyo. Namatti haaraa Waaqa makiinaa namaa kennuu danda'udha Waaqayyo. Namatti haaraa namatti boba'aa Waaqa biddeen gaarii nama nyaachisuu danda'udha Waaqayyo. Namatti haaraa namatti boba'aa nama dheekkamaa Waaqa mana gaarii namatti ijaaruu danda'udha Waaqayyo. Garuu jedha sanarraan nyaataniiru, bayeessa godhanii quufaniiru, gammadaniiru. Iddoo tokkotti immoo Phaawulos nyaanneerra quufneerra waan ta'eef ka'aan sirbinaa jedhaniiru. Utuu nyaati sun afaan isaanii keessaa hin dhumin, utuu alanfatamee gara garaachaatti gadi hin bu'in, dheekkamsi Waaqayyo isaan irratti boba'e. Isaan keessaa warra jajjaboo ajjeese, dargaggoota immoo kukuffisee kan jedhutu kutaa macaafa qulqulluu kana keessaa arganna. Gara Roomeetti gaafa achi deebinee ilaallu Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitti dabarsee isaan kennee jedha. Obboloota koo waa'ee waan kajeelaa jirtanii baay'ee akka isinitti yaaddan nan barbaada. Waa'ee waan kadhachaa jirru baay'ee akka itti yaadnu nan barbaada. Baay'ee waa'ee jireenya keenya keessatti waa'ee waan barbaadaa jirru baay'ee akka itti yaadnu nan barbaada. Amala Waaqayyoo kakuu haaraaf kakuu moofaa, amala Waaqayyoo bara bara keessatti hin jijjiiramne keessaa inni tokko har'ayyuu wanti Waaqayyo gochaa jiru. Waaqayyo dheekkamsa wajjin fayyina laata. Waaqayyo nama dheekkamaa kaleerraa nama fayyisa. Waaqayyo nama dheekkamaa HIV itti nama fayyisa. Waaqayyo aarii isaatiin namarratti boba'aa, biddeen gaarii nama nyaachisa, makiinaa gaarii nama qabachiisa, uffata gaarii namatti hin bita. Kana jechuun Waaqayyo nutti gammadaa jira jechuu miti. Waaqayyo biraa fayyinni nu dhufe jechuun Waaqayyo nutti gammadaa jira jechuu miti. Mana keenya eebbifame, akkaawuntii keenya eebbifame jechuun Waaqayyo nutti gammadaa jira jechuu miti. Waaqayyo kajeellaa garaa keenyaatti dabarsee nu laate. Waaqayyo kajeellaa garaa keenyaatti dabarsee nu laate. Yeroo sadii irra deddeebi'ee Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniitti dabarsee isaan laate. Waaqayyo waan namni hin hojjennetti dabarsee isaan laate. Waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan laate. Lakkoofsa 24, lakkoofsa 26, lakkoofsa 28 Roomaarraa kan arganna. Kun amala Waaqayyoo keessaa isa baay'ee guddaa ta'ee fi nuun itti yaaduu qabnudha. Kan isin dhibu Tasaloniqee lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 kaasee immoo nan dubbisa. Achirrattis wanti Phaawulos jedhu waanuma kana deeggaru tokkoon isinii dubbisa. Tasaloniqee lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsuma 8 kaaseen gadi dubbisa. Kana booddee inni seera malee jiraatu sun hin mul'ata. Yesuus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isa in ajjeesa. Mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiin isa hin barbadeessa. Inni seera malee jiraatu kunis gocha seexanaatiin wanta hojii aangoo milikkitootaaf dinqii fakkaataniin in dhufa. Seexanni gaafa dhufu maaliin dhufa jennaani? Hojii aangootiin dhufa, milikkitaan dhufa, dinqiidhaan dhufa. Milikkitaaf dinqii garaagarummaa isaa beekna namni sign and miracle. Milikkitiif dinqiin garaagarummaan isaa maaliin? Milikkita jechuun qaamni wanta sana gochaa jiru waa'ee waan iddoo sanatti ta'etu hin taane wanti ta'e kun fakkeenyaaf gaafa makiinaadhaan deemtanii milikkita jira. Qasxii akkas gadi godhee jira yoo ta'e fakkeenyaaf yookaan kanatti taanee meetira 500 booddee dildii jira waan ta'eef fixanatii kee hirrisii kan jedhu milikkita akkasii jira yoo ta'e inni milikkita jedhama. Milikkitiif dinqiin tokko miti. Fakkeenyaaf cidhi Qaanaa Galiilaatti ta'e milikkita moo dinqiidha? Cidhi Qaanaa Galiilaatti ta'e milikkitadha malee dinqii miti. Milikkita jechuun maal jechuudha? Iddoo sanatti gooftaan maal ibsuu barbaade? Bishaan daadhiitti geddaruu isaa duuba waan ibsuu barbaade qabaa jechuudha. Milikkita maali? Milikkita wal jijjiirraa kakuu haaraaf kakuu moofaa. Milikkita gooftummaa waaqummaa Yesuus Kiristoos.
Waa'ee bishaan daadhiitti geeddaramuu miti dinqii hojjechuu barbaade miti. Iddoon sun milikkitaadha. Saayin. Dinqiin garuu dinqii mala namoonni akka fayyaniif ta'uu danda'a. Nama fayyisee waan naachuraalii hin danda'amne godhee Waaqayyo namoonni akka isatti amananiif gochuu danda'an kun dinqii jedhama. Milikkitiif dinqiin baay'ee garaagaridha. Seexanni gaafa dhufu waan gurguddaa sadiin dhufa. Tokko hojii aangootiin dhufa. Lama milikkitaan dhufa. Sadii dinqiidhaan dhufa. Milikkitaan dhufachuu maal jechuudha? Ani waaqadha jedhee Kiristoos inni sobaa sun gaafa mul'atu dhukkubsataa fayyisuu danda'a. Saayiniidha waan ta'eef dhukkubsataa fayyise waan ta'eef inni kun Waaqayyoodha dhuguma akka nuun jennuuf jechuudha. Milikkitaan dhufa, dinqiidhaan dhufa, hojii aangootiin dhufa jedha. Jedheetu warri baduuf jiran hundinuu immoo warri maal ta'uuf jiran? Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaaf dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif. Amma dhugaa fudhachuun ga'ee eenyuuti jechuudha? Ga'ee kooti jechuudha. Ga'ee namaati jechuudha. Warri baduuf jiran hundinuu immoo fayyuudhaaf yookaan du'a bara baraa jalaa ooluudhaaf yookaan jireenya bara baraa argachuudhaaf dhugaa jaallatanii fudhachuu waan didaniif gowwoomsa hamminaa hundumaa isaan irratti hin fida. Eenyu? Seexana fida jechuudha kana. Kan nama dhibu lakkoofsa 11 irra jirudha. Kanaafis Waaqayyo wanta dhugaan ta'in akka amananiif gocha nama wallaalchisu isaanitti in erga. Waaqayyotu maal godha? Waan dhugaa ta'e akka isaan hin fudhanneef yookaan waan dhugaan ta'in akka isaan fudhataniif Waaqayyo maal godha? Gochaa nama wallaalchisu maal godha? Saba isaatti erga Waaqayyo. Saba isaatu hin taane warra dhugaa fudhachuu didan, warra isaaf amanuu didan. Isaan irratti maal godha? Waan nama wallaalchisutti erga Waaqayyo. Dinqii nama wallaalchisutti erga, milikkita nama wallaalchisutti erga, hojii aangoo nama wallaalchisutti erga Waaqayyo bara dhumaa keessaa jedha. Warra jallinatti gammadanii dhugicha hin amanne hundumaatti akka faradamus hin godha. Eenyu? Waaqayyo. Iddoo garaagaraa baay'ee ilaaluu dandeenya. Amala Waaqayyoo keessaa inni guddaan fedha garaa keenyaatti dabarsee nu kennuudha. Yeroo tokko tokko namoonni waldaa kiristaanaan dhaga'an dhiisaa iddoo akkasii hin naqinaa, dhiisaa waldaa akkasii hin naqinaa, dhiisaa nama akkasii duukaan bu'inaa, dhiisaa achi dubbiin jireenya bara baraan jiru waan lafarraa duwwaadhaa. Waldaan kiristaanaa yeroo isheen jettu lakki maal namoon fayyaa, lakki maalutuun ilaaluuti naaf diriire, lakki maalutuun ilaaluutu namichi tokko hojii kootu naa milkaa'e biizinesii qonnaa guddate jedhee dhufe. Yes, namoonni hin fayyu boriyyuutti fufa kun. Yes, biizinesiin namootaa hin guddata, suuqiin namootaa hin guddata yeroo itti dhaqan. Yes, namoonni kaleetti hin fayyu, gaafa itti dhaqan dhuguma fayyu, garaachatti hin fayyu. In sobu deebi'eetti deebi'a jedhame kan ittiin deebines baay'ee jira. Ani garuu waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Waaqayyo kajeellaa garaa namaatti dabarsee nama kenna. Waaqayyo kajeellaa mataa ofiitti yaada mataa ofiitti dabarsee nama kenna. Gaafa namni waan bara baraa yaaduu dhiisee waan lafarraa yaadu. Saba Israa'eliin Waaqayyo biddeen barbaannennaan dheekkamsaa wajjin biddeen laateefi maannaa barbaannennaan dheekkamsaa wajjin maannaa laateefi dhuguma maannaan jira iddoo sanaa, dhuguma foonni jira iddoo sanaa, dhuguma fayyinni jira iddoo sanaa. Garuu fayyina dheekkamsa Waaqayyoon guuteedha. Dhukkuba kalee irraa fayyuu dheekkamsi Waaqayyoo duukaa dhufuudha. Abaarsi Waaqayyoo duukaa dhufuudha. Yaada namaa jireenya bara baraarraa daayivarti kan godhuudha. Lafa kan nama ilaalchisuudha. Kaayyoon Waaqayyo immoo lafarratti kalee irraa nu fayyisuu miti. Lafarratti nu sooromsuu miti. Kiristiyaanni atiitiudii bara baraatiin jiraachuu qaba. Akka keessummaatti jiraachuu qaba malee lafa kanarra akka nama miliyoona jiraatuutti jiraachuu hin qabu. Kun dhugaa macaafa qulqulluuti. Ani waan tokko akka nuun kadhannu nan barbaada. Maa inni kajeellaan garaa keenyaa? Maal kajeellee dhufne har'a waldaa? Maal kajeellee torban kana kadhachaa turre? Waan bara baraati? Waan Waaqayyooti? Waan jireenya bara baraa nuuf laatuudha? Waan Waaqayyoon nu keessattuu dhufeessuudha? Waan hojii Waaqayyoo akka nuun daddaballee hojjennuuf nu kakaasuudha? Maal kajeelaa jirra? Maal kadhachaa jirra? Maal dharraa jirra? Dharraa garaa isaanii kenneef dheekkamsa isaa immoo warra gurguddaa irratti bobeessee warra jajjaboo isaan keessaa ajjeese.
dargaggoota isaanii isin kuffise. Kun immoo barumsa keenyaafi. Tokkoffaan Qorintos boqonnaa 10. Kun immoo barumsa keenyaafi. Waan lafaa, waan buddeenii, waan fayyinaa, waan miraakilii, waan dinqii gojomaa jira yoo ta'e illaata Waaqayyo. Rakkoo miraakilii hin qabu Waaqayyo. Rakkoo buddeenii hin qabu Waaqayyo. Rakkoo manaa, rakkoo jireenyaa, rakkoo hojii gaarii hin qabu Waaqayyo. Rakkoo biyya alaatti nama erguu hin qabu Waaqayyo. Humni isaa guutuudha, jabaadha Waaqayyo. Garuu dheekkamsi Waaqayyo waan biyya lafaa kana wajjin gara mana keenyaa akka hin dhufne, deemee lafa wajjin akka inni walitti nu maxxansine, makiinaa tokko arganne boo'ichi keenyatti taanu makiinaa biraaf akka hin taane, kalee irraa fayyinee ammas garaatti nutti qe'ee daballee dhumachitti akka hin maxxanne, utuu waa'ee jireenya bara baraan dubbatin akka hin dabarre, utuu waa'ee gosa nyaataa lakkoofnu biyya lafaarraa akka hin dabarre, jireenya horii akka hin jiraanne. Kan waa'ee nyaataa yaadu horiidha. Warri horii waaqeffatani, warri Waaqayyo isaanii san jijjiiramne, bineensa miilla afuriitti jijjiirani. Haasaan isaanii waa'ee margaati, waan lafarraati. Saganama ba'ee waaree booda cooligu, ji'a muraasa duwwaaf lalisu. Kontiiniitii kan hin qabne, itarniitii keessatti vaaliyuu kan hin qabne, kan ari'uudha. Maaliif jennaan waaqa isaaniitu horiidha waan ta'eef. Namni waaqa isaa fakkaata, gara waaqa isaatiitti guddata namni. Kajeellaa garaa keenyaa nuuf qulqulleessu Waaqayyo. Kajeellaa garaa keenyaatti dabarsee nuuf laatin Waaqayyo. Dabarsee isaan kenne. Achi waa lama duwwaa dubbadhee xumuruun barbaada. Lakkoofsa 27 maal jedhaa? Warri dhiiraa akkasuma karaa ittiin fedha fooniitiif dubartoota wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii kajeellaa walii isaaniitiin gubataniiru. Halalummaadhaan gubataniiru. Xuraa'ummaadhaan gubataniiru. Kamkamuudhaan, sassatuudhaan gubataniiru. As fiiganii achi fiiguudhaan gubataniiru. Yaadi isaanii hin ciisu, garaan isaanii hin ciisu. Bakka tokko ta'anii sakanni jedhanii yaada Waaqayyo jiraachuu argachuu hin danda'ani. Kajeellaadhaan gubataniiru. Joormaadhaan gubataniiru. Sassataan gubataniiru. Cubbuun hojjetu, waan nama salphisuun hojjetu hin ga'asin jedhani. Hin ga'asin jedhan. Kajeellaan kajeellaadha. Cubbuun cubbuudhaadha. Waan lafarraadhaadha. Kajeellaadhaan gubataniiru. Kajeellaa horiin gubataniiru. Eeboo waan biyya lafaa kanaan gubataniiru. Hin boo'u, hin maraatu, hin iyyuu. Ganamaa galgala kana kadhatu. Kajeellaadhaan gubataniiru. Jedheetu waan ulfaataa tokko dubbatan taane. Warri dhiiraas walii isaanii gadhoomsanii jedha. Walii isaanii gadhoomsuu jechuun dhiira bira ga'u jechuudha. Beekaa karaa irraa jallachuu isaaniitiin adaba dhagna isaanii akka ta'utti fudhataniiru. Already fudhataniiru. Jecha ishee fudhataniiru. Sila jala muraadhaa isiniin jedheera. Kajeellaadhaan gubachuun kan isin dhibu dheekkamsa Waaqayyoo kan fidutu hin taane innumti mataan isaa dheekkamsa Waaqayyooti jedha kutaan kun. Irraan isinii deebi'a. Kajeellaa cubbuutiin gubachuun dheekkamsa Waaqayyoo fidaatu hin taane innumti mataan isaa dheekkamsa Waaqayyooti jedha. Warri waaqa isaanii waan lafarraa kanatti geddiran kajeellaa biyya lafaatiin warri guggubatan ganaa guyyaa dhumaatti Waaqayyo isaan dheekkamee ibidda barbaraatti isaan no waa'ee isaa miti kunumtiyyuu abaarsa. Maal jedha? Adaba dhagna isaanii akka ta'utti fudhataniiru. Cubbuma keessa jiraachuun iyyuu, kajeellama keessa jiraachuun iyyuu, waan lafarraa famma kana dheebochuun iyyuu, inni kun iyyuu adaba Waaqayyooti, dheekkamsa Waaqayyooti. Kunumtiyyuu Waaqayyo dheekkameera already, ganaa dheekkama miti Waaqayyo. Ganaa gaafa biyyi lafaa kun darbu jireenya bara baraa keessatti nu adabee nu dheekkama miti Waaqayyo. Cubbuutti jiraachuun nu dheekkamsa Waaqayyooti. Kajeellaa foon ofii hordofuu nu dheekkamsa Waaqayyooti. Waan lafarraa kan amma malee dheebochuun nu dheekkamsa Waaqayyooti. Nama Waaqayyo garaa isaatti dabarsee laatetu, nama Waaqayyo irratti dheekkametu yaada garaa isaatti dabarfamee kennama. Kajeellaa ofii isaatti dabarfamee kennama. Kajeellaa kana duukaa yeroo bu'u namni kanuma dheekkamsi Waaqayyoo. Saganaa ibidda bara baraa miti inni ganaadha. Hammayyuu dheekkamsa Waaqayyoo isaan irratti boba'eera. Hammayyuu adaba harka Waaqayyoo jala jiru kan jedhudha.
ganaa fudhatu miti akka ta'utti fudhataniiru. Gaafuma kajeellaadhaan machaa'an, roora'an, sassatan, boo'an gaafuma sana adaba harka Waaqayyoo fudhatanii. Obboloota koo adabi harki Waaqayyoo si ol duwwaa miti. Lafa irratti waan biyya lafaa hordofuun adaba harka Waaqayyooti. Kajeellaa garaa ofiitti dabarfamanii kennamuun adaba harka Waaqayyooti. Kan isin dhibu namni gaafa kajeellaa garaa isaatti dabarfamee kennamu namuu hin danda'u, qalbii jijjiirrachuu hin danda'u, Waaqayyoon sodaachuu hin danda'u, nama safeeffachuu hin danda'u, jireenya isaa ilaaluu hin danda'u, fuula Waaqayyootti karaa isaa laallatee ani jireenyi koo sirrii mitiin gara Waaqayyootti an deebi'a jechuu hin danda'u. Maaliif jennaan dabarsee laateera Waaqayyo. Garaa isaatti dabarsee laateera Waaqayyo. Kajeellaa dhagna isaatti dabarsee laateera Waaqayyo. Kun adabadha. Dheekkamsa Waaqayyooti. Kun maasii oliin hedduu kana caalaa maal dheekkama Waaqayyo dabarsee foon kootti garaa kootti na kennuu kan caale dheekkamsi Waaqayyo kana caalu maaltu jira isa jedhutu ragatti godhee barsiisa Phaawulos kutaa kana keessatti. Kiristiyaana taatanii amma jirtanitti yeroo hundumaa jireenya qalbii jijjiirannaa jiraattu. Mamazzanyaan jireenya kiristiyaanummaa yeroo hundumaa fuula Waaqayyootti jireenya keessan ilaaltu, jireenya dhugaa qabdu yoo ta'e, Waaqayyo dabarsee garaa keenyatti nu laanne yoo ta'e, yeroo hundumaa qulqullummaa Waaqayyoo biratti of ilaalleetu ani deemsi koo sirrii miti, ani jireenyi koo sirrii miti, ani ammayyuu gara mootummaa Waaqayyootti kana caalaa dhiyaachuun qaba, mootummaan Waaqayyoo kana caalaa narratti moo qaba jechuudhaan jireenya qalbii jijjiirannaa dhugaa jiraata namni jiru. Namni garaa isaatti dabarfamee hin kennamne. Warri kun garuu yoo ejjan salphaadha, yoo hatan salphaadha, yoo soban salphaadha, yoo waliin dha'an salphaadha, yoo goyyoomsan salphaadha, yoo hatan salphaadha, yoo ajjeesan salphaadha, yoo hamatan salphaadha. Garaana hin qabanii, garaan isaanii dhagaadha. Dubbiin Waaqayyoo garaa isaanii rukutuu hin danda'u, boo'uu hin danda'anii, ija mimmaanii hin qabanii. Maaliif Waaqayyotu kajeellaa garaa isaaniitti dabarsee isaan kenne. Waaqayyo dabarsee nama kenna. Gaafa namni kan koo malee jedhu, gaafa namni san jedhe malee jedhu. Kun dhugaa sagalee Waaqayyooti. Roomee boqonnaa tokko irratti yeroo 3 barreeffame. Waaqayyo dabarsee isaan kenne. Waaqayyo dabarsee isaan kenne. Kajeellaa garaa isaaniitti, kajeellaa waan salphinaatti, waan namni hojjenne hojjechuutti dabarfamanii kennamaniiru. Yaada mataa isaaniitti kennamaniiru. Har'a dogoggoranii bor qalbii jijjiirratanii dhufanii I'm sorry jechuu hin danda'an, regret gochuu hin danda'an. Sammuun isaanii dabarfamee kennamaadha. Lapheen isaanii dabarfamee kennamaadha. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Isaan adaba harka Waaqayyoo already fudhataniiru. Isaan Si'ool keessa jiru ammayyuu. Nyaachaa dhugaa waldaa dhufaa Si'ool keessa jiru ammayyuu. Kana caalaa waan adabu hin qabu Waaqayyoo. Dhagni isaanii adaba harka Waaqayyoo akka ta'utti fudhateera. Lakkoofsa 27 irraa. Isa dhumaa daqiiqaa 3 duwwaan qaba. Qalbii hin qaban, waan dubbatan hin eegan, jaalala of keessaan qaban jedheetu namoonni akkasii kun jireenya isaan jiraatan tarreesseetu dhumarratti akka jedha. Cubbuu gochuu duwwaa mitiidha. Waa'ee sodomummaa kaaseetu dhiiraaf dhiirri wal bira ga'uu, dubaraaf dubarri wal bira ga'uun noormaaliidha. Namoota akkasiif maaliif dabarfamanii kennamaniiru waan ta'eef illinaan isaanii ceepha'u, nagaadhuma faarfachuu hin danda'u, cubbuu hojjechaa dhufanii lallabuu hin danda'u, amantoota gidduu taa'uu hin danda'u. Rakkoon tokko iyyuu hin jiru, dabarfamanii kennamaniiru waan ta'eef waan barbaadan gochaa faarfachuun hin danda'amaafi isaaniin ceepha'u sammuun isaanii. Kana duwwaa immoo mitiidha. Maal malee jennaan tabaabaarii cubbuuti isaan. Lakkoofsa 32 irraa. Tabaabaarii cubbuuti isaan. Tabaabaarii waan jallinaati isaan. Warra cubbuu hojjetan immoo gobos. Bayeessa hojjetan gobos. Waaqayyo araara qabeessa. Homaa rakkoo hin qabu. Warra jedhanidha. Lakkoofsa 32 irraa akka jedha. Kana gochuu duwwaa miti. Kana gochuu duwwaa miti jedhu warra kana godhan duwwaa mitiidha afaan kan biraan. Warra practically cubbuu hojjetan duwwaa immoo miti warri kun. Warra maal godhanidha si malee warra cubbuu deeggaran. Isaan immoo maal jedhu kana gochuu isaanii duwwaatu hin ta'in warra kana godhaniin, warra maal godhaniin, warra ejjaniin, warra sassataniin, warra gowwoomsaniin, warra sodomummaatti jiraataniin immoo bayeessa gootan. Gobos wanti tokko rakkoo hin qabu. Maal foon uffatteerta? Maal ati dargaggeessa? Maal ati dargaggeetti? Umurii makee akkan si godhe? Maal ati nama fooniiti? Waan tokko iyyuu rakkoo hin qabu. Warra jedhanidha. Bayeessa gootan in jedhu tabaabaarii cubbuuti warri kunii. Garaa isaaniitti warra kenname keessaa warri kun immoo warra tokkodha jedheetu boqonnaan tokko waa'ee kanaatiin xumura. Torbanarraa Roomee boqonnaa 2 wal wajjiniin jalqabna.
mataa keenya qaqqabannee Waaqayyoon kadhannaa gaariin immoo ba'anii dhaabbatu. Waa tokko Waaqayyoon kadhachaa akka faarfannaa dhufu kanaattuu hin dhufin daqiiqaa lama afaanuma tokko akka Waaqayyoon kadhattan nan barbaada. Waaqayyo kajeellaa garaa keenyaatti dabarsee nuun kenne. Mee ameen jedhaa isa kana. Boleessa koo boleettii koo Waaqayyo kajeellaa garaa keetiitti dabarsee siin kenne. Dabarsee isaan kenne jedha. Gaafa dabarfamee kennamu namni Waaqayyo maallaan jedhaan beeku. Garaa qalbii jijjiirratu garaa of ilaaluun qabu. Waaqayyo garaa keenyatti dabarsee nuun laafe. Yoo nuun dogoggorre dhufee nu asirreeffatu Waaqayyo. Yoo nuun cubboo hojjenne dhufee nu ceepha'ee gara isaatti nu adeeffatu Waaqayyo. Garaa keenyatti dabarsee nuun laafe. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.